daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii amma sa'aatii oduu dhageenyarraa oduu keenya hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan geenya. Soomaaliyaan biyyoota ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaaf loltoota gumaachan filachuu irratti ofii nan murteessa jette. Itoophiyaan qooda dhaabbata mootummaa gurguruu Itiyoo Telekoom eegalteerti. Hojii gaggeessaan olaanaan Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiruu lammiilee Itoophiyaaf dhiyeessii aksiyoonaa % 10 kan dhaabbata Itiyoo Telekoom kan mootummaa ta'e haasawa taasisaniin ibsaniiru. Humna Afrikaa hidha guddicha Itoophiyaa abbaa meegaawaayitii 6450 bishaan Abbayyaa anniisaa fayyadamuuf warshaa bishaanii guddaa Afrikaa ta'uun isaa raajii ta'uun isaa dubbatameera. Oduu biyya alaa keessaa immoo buufata xayyaaraa Hatizariim jedhamu keessatti daawwachuun Israa'el ammallee deebisee rukutuuf akka yaaddee ifa godheera. Iraan isaan Israa'elii fi bakka biraatti qophiin keessan maal akka hammaate ni hubattu jechuun galaantii viidiyoo irratti haasa'ee jiruun mul'iseera. Kun hangafoota oduu har'aaf qabannee gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceena. Bal'ina oduu har'aatiif qabannetti yoo ceene immoo Soomaaliyaan biyyoota ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaaf loltoota gumaachan filachuu irratti ofii nan murteessa jette. Finfinnee onkololeessa 2024 Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa dhufuuf biyyi kamtuu loltoota gumaachuu danda'a kan jedhu murteessuuf aangoo kan qabdu Soomaaliyaa ta'uu ibse. Itti dabaluun kanaan dura loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa bobbaafamuun sochiin Alshabaab akka dabalu taasiseera jedhe. Ministeerichi ibsaa onkololeessa 24,2024 baaseen biyyattiin ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa irraa gara ergama nagaa kabachiisaa haaraa AMISOMii yeroo ceetu murteen gumaachaa loltoota gamtaa biyyaalessaa fi birmadummaa Soomaaliyaa waliin walsimuu qaba jedhe. Itoophiyaan naannoo kaaba Soomaaliyaa waliin waliigaltee seeraan alaa taasistee dabalatee tarkaanfii gama tokkoon fudhattee gocha birmadummaa keenya sarbuu fi amantaa nagaa eeguuf barbaachisaa ta'u mancaasuudha jedhe. Ibsichi itti dabaluudhaan dhimmoonni kunneen Soomaaliyaan biyyoota loltoota gumaachan irratti ejjennoo qabdu irratti dhiibbaa uumuu eereera. Guyyoota muraasa dura Itoophiyaan dabalatee ministeeronni ittisaa biyyoota Soomaaliyaatti ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa irratti loltoota gumaachan biroo ergama haaraatiin Soomaaliyaa keessatti hojii nagaa eegsisuu itti fufuuf fedhii fi qophii qabaachuu ibsanii turan. Mariin gumaachaa loltoota irratti taasifamu erga Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota haaraa gamtaa Afrikaa durfamu akka hin taane beeksistee booda daraan muddama keessa galee jira. Dabalataan Masriin tibbana humna waraanaa fi meeshaalee gara Moqodishootti bobbaasuu ishee hordofee Itoophiyaan ce'umsaa ATMIS irraa gara nagaa kabachiisaa haaraatti taasifamu balaadhaan kan guutame jechuun ibsiteetti. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa irraa bahe jedhutti Soomaaliyaan haala birmadummaa ishee irratti xiyyeeffatteen kallattii ergama kanaa kan hooggantu yoo ta'u loltoota kanaan booda ergaman irratti galmi nageenyaa fi misoomaa Soomaaliyaa ilaalcha keessa galuu akka qabu ibse. Ibsi kun kan bahe erga pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa biyyoota Soomaaliyaa keessaa loltoota gumaachan kanneen akka Ugaandaa, Burundii, Jibuutii fi Keeniyaatti taasisaa turanii xumuranii gara biyyaa deebi'anii boodadha. Oduu itti aanuun Itoophiyaan qooda dhaabbata mootummoota gurguruu eegaltee hojii gaggeessaan olaanaa Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiruu lammiilee Itoophiyaaf dhiyeessii aksiyoonaa % 10 kan dhaabbata Telekoom kan mootummaa ta'ee haasawa taasisaniiru. Dhaabbanni Telekoomii mootummaa Itoophiyaa aksiyoona uummataaf gurguruu kan eegale yoo ta'u sochii gabaa aksiyoona biyyoolessaa haaraa hundeessuun Itoophiyaanota dhaabbaticha keessatti qooda kennuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u dhaabbaticha keessatti isa guddaa fi bu'aa guddaa argamsiisu keessaa tokko ta'uu ibsameera. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom ji'a adoolessaa keessa hojii eegaluuf kan jiru jijjiirraa seekuriitiiwwan Itoophiyaa haaraa yookiin ESCX irratti galmaa'ee isa jalqabaa ta'e erga bara 1970 booda gabaa aksiyoonaa biyyattii isa jalqabaa ta'a. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad roobii darbee akka jedhanitti dhaabbanni Itiyoo Telekoom ganna 130 aksiyoona isaa % 10 walumaa galatti aksiyoona miiliyoona 100 uummataaf dhiyeessaa jira. Investoroonni lammii Itoophiyaa ta'uu kan qaban yoo ta'u aksiyoona dhaabbatichaa hanga 3,333 gatii birrii 300 jechuunis aksiyoona tokkoof gara doolaara 2.50 bitachuu danda'u. Hojii gaggeessaan olaanaa Fireewoot Taamiruu akka jedhanitti dhaabbatichi amma Itiyoo Telekoom PLC jedhamee waamama.
Har'aa gurgurtaa aksiyoonaa Itiyoo Telekoom yeroo jalqabnu milkaa'ina guddaa ta'eera. Kunis waggoota 6 darban warraaqsa siyaasaa irraa gara jijjiiramaatti imala keenya itti fufee jiru keessatti tarkaanfii barbaachisaadha jechuun Abiyyi X irratti maxxansanii dubbataniiru. Aksiyoona kana dhiyeessuun gabaa aksiyoonaa Itiyoophiyaa fi dhaabbilee mootummaa biyyoota addaa duree ta'an keessaa tokko amma gara dhaabbata aksiyoonaatti guddate keessatti qaqqabummaa abbummaa babal'isuu fi bu'uura kaa'a jedhan. Humna Afrikaa hidha Itiyoophiyaa meegaawaayitii 6450 bishaan Abbayyaa yookaan Naayilii gurraacha irraa anniisaa fayyadamuuf warshaa bishaanii guddaa Afrikaa ta'uun isaa guddina naannoo humna itti kennuu fi waldhabdee ji'oopolitikaa qarqara laga Naayilii kaasuu danda'u isaa kan mul'isudha jedhame. Hidhi haaromsa Itiyoophiyaa guddichi ajaa'iba elektiriikii bishaanii kan injineerota addunyaa maraa ajaa'ibsiisuu itti fufee jirudha. Hidhi haaromsa Itiyoophiyaa guddichi laga Naayilii biluu irratti kan argamu yoo ta'u, warshaa humna elektiriikii bishaanii Afrikaa keessaa isa guddaa fi addunyaa irratti kurnaan sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko ta'uuf jira. Hidhi haaromsaa Itiyoophiyaa naannichatti anniisaa ergii guddaa taasisuu kan danda'u yoo ta'u, oomishni meegaa waatii 6450 yoo ta'u, kunis dandeettii hidha hooverii meegaawaayitii 2080 dachaa 3 ta'a jedhamee eegama. Piroojeektiin hidhaa kun tilmaamaan doolaara biliyoona 5 kan baasu yoo ta'u, guddina diinagdee Itiyoophiyaa karaa energii anniisaa guddisuu qofa osoo hin taane hidhi anniisaa biyya keessaa guutuuf biyyattiin biyyoota yaa'a gadii irratti faayidaa siyaasaa akka argattu gargaara. Haa ta'u malee piroojeektichi yaaddoo nageenyaa bishaanii fi dhiibbaa diinagdee Masrii fi Suudaan irratti qabu irraa kan ta'e madda waldhabdee naannoo guddaa ta'ee jira. Oduu biyya alaarraa arganneen immoo buufata xayyaaraa Hatizeriim daawwachuun Israa'elii ammallee deebisee rukutuuf akka yaaddee ifaa godheera. Iraan isaan Israa'elii fi bakka biraatti qophiin keessaa maal akka hammaate ni hubatu jechuun galaantii viidiyoo waajjira isaatiin raabsameen hojjettoota xayyaarichaaf himeera. X irratti galaantii waa'ee waljijjiirraa hojjettoota humna qilleensaa waliin taasisee caalatti dabaleera. Haasaa isaa waliin godhee keessatti cimsee ibseera. Ergaa Iraan haleellaa booda humna keessaan adeemsa qophii fi leenjii hunduu ni hubata. Diinni mootummaa Israa'el miidhuuf yaalu kamiyyuu gatii guddaa kafala jedhan ministeerri kun. Bal'inni tarree xiyyeeffannoo Israa'el hooggantoota Israa'elii fi bulchiinsa Baayiden gidduutti yeroo dheeraaf haasawa taasifamaa kan ture yoo ta'u, bulchiinsa Baayiden bu'uuraalee industirii boba'aa Iraan yookiin sagantaa niikuleeraa ishee akka hin rukunne gaafateera. Waashingiteen marsaa hammaataa dhufuu sodaatteetti keessumaa torbaan lamaan darban filannoo pirezidaantii Ameerikaa dura taappeellaan Teheraan keessatti hoogganaa Hamaas kan baatii kana keessa humnoota Israa'el Gaazatti ajjeefameef kabajaa kennuu suuraa Abedeen Teheraan keessatti dhaabbatee irraa ka'uun dubbatanii. Israa'el reefuu gama dachaatiin lolaa jirti. Kibxataan darbee Libaanos keessatti Hizbollaa du'a Haashim Seefaddiin kan Nasrallah bakka bu'uu ta'a jedhamee eegamu mirkaneesse. Israa'el jalqaba baatii kana haleellaa qilleensaatiin Seefaddiin hoogganaa kutaa basaasaa Hizbollaa Alii Huseen Hazimaa waliin akka ajjeefame himatteetti.